Ararasana rajra Ibatasana rajra Sabamne ko mitwabra Ararasana sigagata sitra power
Maka Gooftaa Yesuus lubbuun kadhatanii. Eebba kayaa bishaanii mana keessa irratti eebba dhangalaaseera. Jireenya keessa irratti eebba dhangalaaseera. Eebba dhangalaaseera. Eebba raafaa. Eebba raafaa. Eebba raafaa. Eebba raafaa. Eebba kee kana baaru waraansa fayyadee waraaname. Eebba lafa kanaa kana baaru bakakkaa Waaqayyoo kan naame haa ta'u. Afuura Waaqayyoo kan naame haa ta'u. Inni Abrahaamiin gargaara maqaan Gooftaan eebba isaa sirriitti haa dhangalaasu. Eebba Abrahaamiif eebba Yisihaaq. Eebba Yaaqoob. Mana kee irratti jireenya kee irratti dhangalaaseera. Waldaa kana irratti dhangalaaseera. Agalgaa'ota irratti dhangalaaseera. Amantaatota irratti dhangalaaseera. Eebba 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 eebba. Eebba namaa kan nyaatu kamillee waraanamaa haa ta'u. Nagaa namaa kan nyaatu kamillee waraanamaa haa ta'u. Dukka namaa fee kan deemu waraanamaa haa ta'u. Hojii abaarsaa